السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجافة يا أخي سنجرتني الحمد لله. الراس مو بنوتا جبابة بريدة تقصني في كبرتين هيك أنا بريدتي بريدة لا اسم بريدتي بريدة هو أبدين كوا. خنا في بنوني مالي يوجدتني واستابي وري واستابي فيدمتن كم وجدت شولا. namni kamuu lakkoofsa keessan garii adda addaarra akkaataa itti isin galchuu hin dandeenye akka itti ofirraa gootanii isin barsiisuu dhufe jechuudha. Fedhii teessaniin alatti jechuudha. Namni lakkoofsa keessan osoo namni isin hin beekne otoo isin ofirraa quban qabne garii adda addaarra isin galchan jechuudha. Saniin booda garee sanarra waan adda addaa arganii kanaaf jawwaalli keessanillee rakkoon adda addaa irra dhufuu dandeessi jechuudha. Kanaaf ammoo namni kamuu gararraa akka isin galchuu hin dandeenye hayyama keessaniin ala isin dhufanii isin gaafatanii garii akkanarra si galchinaa jedhanii yoo si gaafatanii ati hayyamteef qofa irra si galchuu danda'an jechuudha. Takka hoo liinkii siif erganii liinkiidhaan immoo ofii teetiin seenuu dandeessa jechuudha. Sanii achitti namni kamuu gararraa akka si galchuu hin dandeenye akkaataa itti ofirraa gootu jechuudha. Kana isiniif qabadhee dhufeerraa. Mee warri haaree dhuftan subscribe like godhuu hin dagatinaa. Warri mootura ammaatii keenya taatanii jirtanii share like godhaa. Viidiyoo hamma xumuraa daawwadhaa. Wanni isiniin galiif yoo jiraatte karaa komantiitiin na gaafachuu dandeessanii. WhatsApp irratti dhooyina. Jalqaba WhatsApp irratti dhooyina jechuudha. Barnoonni ani isiniif qabadhee dhufu yeroo kamuu jechuudha. Daqiiqaa muraasa yeroo isin ittiin fudhatu. Kanaaf hamma xumura isatti daawwadhaa. Saniin booda egaa hamma xumuratti daawwattaniin booda wanni isiniif hin galin yoo jiraatte karaa komantiitiin na gaafadhaa. Viidiyoo saniin boodatti keessatti isiniif qabadhee dhufa gaafii teessan. Kanaaf mee amma jalqaba WhatsApp irratti dhooyinaa. WhatsApp irratti eega dhooyinee maqaan WhatsAppiin keessan haala kanaan isinii baname gubbaa kanarra dhufnee jechuudha. Gubbaa tuqa sadii gubbaa kanarra jiranii agartanii tuqa sadiin kanarra dhooyina jechuudha. Eegasii kun barreeffama akkana nu dhufe kana keessa settings kajoo kana dhumarra jiru kanarratti dhooyina. Eegasii kun akkanatti nuuf dhufa. Kanaan booda maqaa keenya kana jalatti akkaawuntii kaja'u fakkiin bantuudha dura jiru kana jechuudha. Akkaawuntii kanarratti dhooyina. Eegasii immas kun haala kanaan nuuf dhufa. Ammallee immas private kayyoo ka jalqaba ka qulfiin mallattoon qulfiidhaa durarra jirtu kanarratti dhooyina jechuudha. Amma eega haala kanaan nu dhufe akkanatti oloofneeti kunoo giruuppii kaja'u barbaanna. Kunoo giruuppis kaja'u kana jechuudha. Kanarratti dhooyina. Eega kanarratti dhooyine kunoo haala kanaan nuuf dhufa jechuudha. Gisee akkanatti nu dhufe isaan kun sadeen mul'atu kana ni agartaniimi. Kana keessa everyone kaja'u kanarra yoo akkanatti everyone kanarratti akkanatti dhooyitanii kun everyone irra godheen jira. Yoo nama everyone kanarra akka namman godhe kanatti haa godhatan taate namni WhatsApp fayyadamu kamuu lakkoofsa keessanii ka isin hin beeknes haa ta'u ka isin beekus haa ta'u lakkoofsa garee barbaaderra isin galchuu danda'a jechuudha. Isa lammaffaa kanarra yoo godhatanii my contacts kaja'u kanarra yoo akkanatti godhatan jechuudha. Isa iddurra jiru kana lamaffaarraa kanarratti yoo godhatanii warra fireendota keessa warra WhatsApp fayyadamu qofa jechuudha. Warra WhatsApp walitti qabdan fireendota keessan jechuudha lakkoofsa keessan qabu qofaatiitu irra isin galchuu danda'a jechuudha. Isa lammaffaa kana. Isa sadaffaa kanarra yoo godhanne namni kamuu jechuudha hayyama keenyaan alatti garee takkarra nu galchuu hin danda'u jechuudha. Isa dhuma kanarra yoo godhanne jechuudha. Yoo nuti hayyama goonee fi garee sanii nuti jaalannee irra nu galchaa nama san jenne qofa namni san dhufee nu gaafate yookaan ammoo namni san liinkii nu ergee liinkii saniin garee san seenuu dandeenya jechuudha. Garee barbaanne san jechuudha. Kanaaf isin garuu anamma isa dhumaa kanarraan godhadha. Kan namni irra na galchuu namni kamuu hin dandeenye kanarra yoon godhadhe. Kanaaf jechuudha. Isin imma isa jalqaba yoo namni kamuu akka garee adda addaa irra isin galchuu yoo barbaadan immoo isa tokkoffaa kanarra godhachuu dandeessanii yoo ammoo warri fireendota keessanii warri lakkoofsa keessan qabu qoftiin warri WhatsApp waliin fayyadamaa jirtan qoftiin jechuudha. Yoonii fi akka garee adda addaa irra isin galchuu barbaadan immoo isa iddoo kanarra godhatanii yoo namni lakkoofsa keessanii namni kamuu namni WhatsApp fayyadamu gareerra
isin galchuu hin dandeenye yoo barbaaddan immoo akka garee kamuu keessa galuu hin dandeenye hayyama keessanii ala yoo barbaaddan immoo isa dhumaa kanarra godhattanii jechuudha. Isin kun immoo fedhii keessanii ani immoo isinitti agarsiisee hin jira jechuudha. Kanaaf barroonni har'aaf qabannee dhufne kanumaa hamma viidiyoo dhuftuuni walitti dachaanuu nagayaan naaf tura nagayaan jiraadha.